elemtu abba guddoo. Waa'ee aartii Oromoo irratti walqala kitaaba naannawaa 14tiin barreesse. Haala waan kana tolche wanni tolche afaan kun afaan kiyya. Dogoggora seenaan isaan gaafatu seerris isaan gaafachuu qabu. Waan fal'aana fakkaatan cilfaa burrusa qulfii ulee akkasumas. Addi quullee maastarassan haadha manaa qubee afaan Oromooti. Bakkartana keessaa qabu jechaadha viidiyoo biraatti walitti deemnee jirra. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammadan abdii guddaa asirra qaba. Channel kanaaf haala ta'e yoo jiraattan subscribe gochuun dagatina mul'atu notification tuqaan si'achuu barbaada. Yaadoo qabaattan komentii barreessaa hagarmaatti nafaana tura. Kan jalqabaatiin gaa torban kana torban kuulleeti. Torban kuullee afaan Oromoo akkuma qubee afaan Oromoo jiru kuullee afaan Oromoo nu dhufeetu jira kan. Maaster Hasan namni jedhamu qubee haaraa boceetu jira jechuudha. Qubee afaan Oromoo kuullee jedhama kuullee. Kuullee jedhamu jechuudha. Sanii viidiyoo sana wal qabatee viidiyoo babbareeda hedduu walii wajjin ilaallaa qubeen harkaa Maaster Hasan namicha kanadha. Maaster Hasan jedhama nama baay'ee jamaadha. Nama baay'ee jabaadha. Nama baay'ee beekaadha. Fi hayyuudha namni kuni karaan dura viidiyoo marsaalee adda addaa irratti yookiin sooshaal miidiyaa irratti nan argaa yuutuubii irratti yookiin viidiyoo tokko tokko yeroo inni haasa'u nan hordofan ture namichi kun nama baay'ee cimaadha. Nama dandeettii jabaa qabudha. Arra barnoonni isinii fidee dhufee waa'ee shaneeti. Shanee. Shanee jechuun quba harkaa. Quba harkaa. Shanan quba harkaa hajaa Oromoon jettuuni. Qubbeen harkaa kun tokkoon isaanii maqaa qaba. Akka aadaa Oromoottis yoo muramellee gumaa qaba. Gumaa isaanii seera gumaa keessatti deebina. Arra maqaalee isaaniitiin isinii hima. Tun abba guddoodha. Abba guddoo. Tun elemtuudha. Tun salfa waraanaa jaaniin. Tan ammoo qublee jaaniin tun nyaleedha. Nyalee qublee salfa waraanaa elemtu abba guddoo. Akka jaaniin. Dhugaa namichi kun nama baay'ee beekaadha keessumattuu waa'ee seenaa irratti waa'ee afaan Oromoo irratti waa'ee duudhaa fi seenaa afaan Oromoo irratti baay'ee nama jabaadha. Geessanii takkeen takkichu maalaan mucha re'ee sadeen sumsumanii afran mucha loonii shanan quba harkaa. Shanan quba harkaa jechuun kana. Maaster Hasan Ayyamoo gaa yeroo jalqabaatiif qaanqee shoo irratti dhaqanii interviiyuu ta'e jechuudha. Waggaa 5/2017 aftaamuu lamuu interviiyuu godhanii ture jechuudha. Qaanqee shoo irratti namni kun kitaaba hedduullee barreessee qabudha kan inni dubbate. Walumaa galatti kitaaba meeqa barreessite ammoonatti? Kitaaba gaa ispoortii sadiin barreesse waa'ee seenaa Oromootii fi waa'ee afaan Oromoo waa'ee aartii Oromoo irratti walqala kitaaba naannawaa 14tiin barreesse. Gaamaal goota dubbiin nama keenyaa yoo seenumaaf kaayan malee fagoo nama ooftu diinagdee irraa barbaada osoo hin ta'in waan kana seenaaf hambisuufiin barreesse. Kanaafuu tolaanillee amma eeggata guyyaan feesbuuk irratti gabbee dubbachuu jalqabee namoonni muraasa jechaa turanii guyyaa tokkichattiin maniin dalagaa bulee halkan silaa guyyaa rafuu qabu irrafne nama 2,300 baay'ee isaanii nambaroon taniin qaba kan irraabsu guyyaa tokkichatti. Ani isaan keessaa tokko jechuudha. Anis argadheera. Dhugaadha. Akkasitti irraa maaliif nama bira haa ta'u jechuudha wanni kun gurgurtaa osoo hin ta'in namni gariin maan gurgurannee diinagdee artisti laffaatee jedhamu haa ta'u laffaattiin keenya seenaa Oromoo kana hambisuudha. Oromoo jechuun salphaa miti. Hayyuu akkamii akka inni teessuma irraa tilmaamuu jechuun nama baay'ee jabaadha nama cimaadha. Gama ispoortiitiin illee nama iddoo guddaa jirudha jechuudha. Gama ispoortiin badhaasa hedduu nama argateedha. Namni kun nama baay'ee cimaadha. Kitaaba 14 nama barreesse jechuun salphaa miti. Amma garuu qubee afaan Oromoo boce yookiin qubee afaan Oromoo haaraa kuullee afaan Oromoo jiru kalaqeeti kan baay'ee sooshaal miidiyaa irratti mormamaa jiru. So viidiyootti mormamaa jiru tokko tokko wajjin daawwanna. Afaan kiyya ana waan kana tolche wanni tolche afaan kun afaan kiyya haa gabbatu jechuudha. Immoo ijoolleen gartee buxan qabne saayinsiin afaan akkamitti deeman beene burjaajii uummata keessa kaasuun dogoggora ilaalcha jechuun qaba. Gargaara Piroofeesara Fadhasaa fi Abdiisaa Beenchaa iddoo walitti bu'iinsaa jira jechuudha. Piroofeesar Fadhasaan wanni jedhu akadeemiin afaan ijaaramuu qaba. Afaan kun abbaa qabaachuu qaba. Abdiisaan immoo akadeemii afaanii yoo bantee siri'ee wanni ji'an ijaare kuni si jala dhufaa. Nuti immoo si jala ta'uun feenu amma afaan qawaan kana finnu googilneenu nu obsii nu dhiisii waan jiru. Dhugumatti qubeen uumame kun qubee isa amma jiru kanarra ni caalatu ta'e homaa sababni nuti hin fudhanneef hin jiru. Bara hayyuu meeqatu itti dhume. Bara hayyuu meeqatu aarsaatti kaffale. Bara waan meeqatu itti ta'e baajeta maallaqaa bira darbee lubbuutu itti kaffalame qubee amma jiru kanatti. Siidaawwan yookaan yaadannoowwan nuni Bakirii Saaphaloo fa'iif Maamar Rashiidii fa'iif Hayilee Fidaa fa'iif qabnu gaafa jigsu
sababa nama sanatti dubbanneef gara amantii dhaquu hin qabu. Sheek Baakirii Saaphaloo gaafa afaan Oromoodhaaf qabsaa'u afaan amantii jedhee miti. Afaan Oromoo jedhetu qabsaa'e. Nuti haa qabaannu yaada jedhudha ka'umsi qorannoo isaanii tokko. Haa ta'u okee haa qabaannu. Garuu bara 2024tti qubee mataa isaa Oromoon qabaate jechuun qaani. Qabxiiwwan sadan ka'umsa qorannoo isaanii ta'e kuni guutuu miti. Qubeen haaraa hayyuun yookaan dhaabbanni qorannoo tokko hin mirkaneessin namoota dhuunfaan uumamee gaafa gadi ba'u gaaffii natti ta'a. Afaanichaaf bu'aan ni buusu maali gaafa jettu balaan ni fidu malee bu'aan ni fidu hin jiru. Ogeessa afaanii tokkotti afaanni kamiyyuu guyyaarraa gara guyyaatti qoratamaa deemuu qaba jedhee nama. Maaliif qorattan namni ittiin jechuu hin danda'u? Qorachuu danda'u. Garuu gadi baasuu isaanii kitaabatti maxxansanii barattoota barsiisuu jalqabuun isaanii kun dogoggora seenaan isaan gaafatu seerris isaan gaafachuu qabu. Arkaayiviin tokko sirna barreeffamaatti hin jirreen dudduba deebi'uu jechuun tariiyyuu ergama natti fakkaata. Gaaffii uummatichaa duddubatti deebisuuf waan kuulee afaan Oromoo gaa hayyoota hedduu wal falmisiisaa jira. Maree hedduu gaggeeffamaa jira. Saniif namooti baay'een wanti kun osoo gadi hin ba'in yookiin wanti qoratame kun utuu hayyootaan mari'atamee gadi hin ba'in kan sooshaal miidiyaatti ba'ame jechuudha. So sooshaal miidiyaa akka argitan TikTok irrattis Facebook irrattis ta'u namooti baay'ee qoosaa jiru, namooti baay'ee nama arrabsaa jiru, beeksisa keenya hayyoota keenya namooti arrabsan hedduudha. Hayyootumti immoo yeroo isaan walii galtee dhabanii in argina jechuudha sooshaal miidiyaa irratti keessumattuu gama TikTokiitti immoo qoosaa hedduu yeroo Astar Hassan Abdul Qadir namoota hayyoota qubee haaraa afaan Oromootiif kalaqan keessa nama tokkodha. Isa dabalatee namooti fuulduratti mul'ataa jiru akka gargaaraa Profeesaraa Yuunivarsiitii Wallaggaa tokko fa'a. Akka suura isaa jalqaba irratti argitan san jechuudha qorannoo dhiyeessu. Fedhasaa Taaddasaa jedhama. Akka Maastar Hassan kun jechaa jiranitti hanqinni qubee afaan Oromoo amma jiru waa sadiidha. Tokkoffaa qubee dachaa jabeessuu hin dandeenyu jedhaa jira. Jabeessinee barreessuu hin dandeenyu jedha. Kanaaf fakkeenya tokko ni kaasa. Kuni waggoota 30 darban afaan Oromoo keessatti qormaata guddaadha jedhee dhiyeessaati kan jiru akka dhageessanii. Kanaaf waggoota 19 darban Yuunivarsiitii Haramaa irraa kaasee qorannoo gaggeessaatiin ture jedhaa jira. Fakkeenyaaf yaada inni kaasu keessaa akka hanqina qubee amma itti fayyadamaa jirrutti qubee dachaa jabeessinee barreessuu hin dandeenyu yoo dubbannu jabeessinillee jedha. Fakkeenyaaf dooktarri harma baqaqsee hodhe jedha. Dooktarri tokko harma baqaqsee hodhe jechi jedhu yoo hodhe ka jedhu jabeessitee yoo dubbisuu dhiifte hodhe jedha. Dooktarri tokko harma baqaqsee hodhe. So kontekstii kana dooktarri harma baqaqsee hodhuun dooktara akkamiiti maa jechuu barbaade akka ta'ellee ifa miti. Qorannoon isaa waggaa 19 kun baay'ee dadhabe dhugaa dubbachuudhaaf bu'aan buusee jiraachuu baatullee nama Yuunaayitid Isteet keessa jiraatu dhamee kun akka himamaa jirutti qubeewwan fal'aana fakkaatan cilfaa burrusa qulfii ulee akkasumas qottoo fakkaatan kalaqee dhiyeesseeti jira. Hiiktuu biloonii fa'a qubeewwan kunneen olaaltu qubee hieroglyphicsii Ijipshiyaanonni yookiin immoo bara qarooma Misir 1000 BC dhaloota Kiristoos dura waggaa 1000 dura ture fakkaata. Gariin isaa immoo qubee Chaayinaa nama fayyadamaa jirtu fakkaata. Namichi kun Maastar Hassan jedhama. Maarshaal aartii barate moo naan jedhe daayireektar keenya duratti qubee isaas hundee qubee Chaayinaa dhuftee wajjin wal fakkaatti. Infeekt tariif Chaayinaatti maarshaal aartii barateera ta'uu danda'a. Garuu waa'een qubee kun dhugaa baay'ee namoota baay'ataa fi qoosaadha. Wanti kun gara jalqabaa dhugaa qoosaan seeroo isaan kana normaal yeroo baay'ee ajandaa Facebook irratti nama sooshaal miidiyaa irratti namni ajandaa waa tokko tokkoon fida. Innuma ilaalaa ture wantoota akka suura kana fakkaatan jechuudha. So waan kun dhugaa amma garuu siireesii dhugumaasaa namni ittiin barsiifamaa jira. Keessumattuu kitaabolee ittiin maxxanfaman ni jiraatu. Namooti barsiifamaa jiran jiru. Barsiisoti leenjii kana fudhatan hin jiru. So wanti kun hojiitti hiikameeti kan inni naannoo biraa keessatti deemaa jiru jechuudha. Itti fayyadamuu jalqabe jennaan dhaloonni kuni
Afurri xaxxee qubee afaan Oromoo fidaa jirtu kun uummata koo xonqolaatti fixuuf ta'uu danda'a. Demmoo hirgixeenyaa nany. Demmoo mana xonqaa irraa ba'e qubeen kun hirgixeenyaa ta'eetaniin si calla'aa jira. Ati immoo uummata kuush kanan jaallatta. Maal nama galche nuu ta'eera qubeen keenya. Maal nama galche nutti xinnaatee nutti qal'atee lakki nuu ta'eera qubeen afaan Oromoo isuma kanarra nu bulchi. Isuma kanatti yoo seeraan fayyadamuu hin dandeenye. Qubee koo warra xaxanka maarree nutti dhiistaare qubee keenya irratti quba keenya kunna ida'ama fakkaattee qubeen xonqolaarraa hojjetamte qubee keenyatti dabalamaa jirti kaa hin of kaliyyoo of kalte qubeen kun qubee keenya ishee dur qabnu balleessiti beekaa. Kullee waan biraa osoo hin taane haadha manaa qubee afaan Oromoo. kalas. Qubeen dhiira kulleen dubartiidha waan taateef. Adde kulleen maastarassan haadha manaa qubee afaan Oromooti. Maastarassan kullee bareedduu tana qubee afaan Oromootiif nuu kennuu isaatiif soddaa keenya kabajamaa ulfaataa. Soddaa Haayiluu Fidaa, soddaa Shee Mahammad Rashaad Shee Bakrii Sapaloo kabajamaa maastarassan qubee afaan Oromootiif kullee dhalchee kenneeti jira. Kullee kalas yoo jennee way nama qofaa wal fuudhaa qubeenis walaa fuutu kalas kullee fi obbo qubee nama qofaa wal fuudhaa qubeen wal fuudhan naanni kaa walitti godhe. Kaa walitti godhe miinjeenoo ajaabiinoo akka kadir jedhutti dhugaa wanti kun qoosaa bareedaa ta'aa jira garuu qoosaa keessa immoo dhugaa ta'aa jira wanti kun baay'ee masiira siitee irratti hojjetamaa jira babadhataa jira kitaaba ittiin maxxanfamaa jechuudha. Kulleen dubaraa jechuudha. Kulleen haadha manaa qubeeti. So warrooti qubee kana qubee warrooti kullee kana fidanii qubeetti ruubsiisanii soddoolii keenya jechuudha. Akka kana jechaa jirti. Dhimmi qubee torban kana baay'ee ajandaa cimaa ta'eeti kan inni sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru. Garuu hayyooti irratti mari'ataa jiru. Sagantaalee adda addaa qophaa'e irratti haasa'amaa jira, mari'atamaa jira. Dhuguma nu fayyadate yoo dhuguma nu fayyadate hayyootatu murteessa. Malee waan namni tokko haara lafaa kee qubeen sinii uumee kanatti fayyadamaa nuu jedhu hin qabu jechuudha. Maaliif qubee qabsaa'onni hedduutti dadhabanii itti wareegamanii namni meeqa itti uumee so bara jaarraa sana keessa ta'anii namni keessin gaafa qubee bocee qubee afaan Oromootiin hamma kana barannee xinnaan guddaan baadiyyaan magaalaa kana hin jedhamne jaarraa hamma kanaaf waggoota hamma kanaaf barannee afaan keenyaan kitaabii barraa'ee fiilmiin hojjetamee barnooti baratamee haga PhD'tti afaan Oromootiin kan baratamaa jiru. Qophaa matiyyoo afaan Oromoo immoo dipaartimentii mataa isaatii ta'e haga PhD'tti namni itti barataa jiru dooktarummaa itti argataa jirutti kulleen kun afaan keessa jiran nutti fiduu jechuun. So kuni waan hin fakkaannedha. Qubeeleen kun illee qubee hin fakkaatanii yeroo akkuma argitanii qubeen suni iskeechii fakkiidha kan isaan fakkaatanii. Garuu namni kun beekaadha, namni kun jabaadha, nama kana mormuu osoo hin taane. So yoo dhuguma nu fayyadate beektus irratti mari'atanii warri afaan baratan warri seenaa afaan irratti hojjetan haga Profeesarii Dooktar PhD namooti ciccimoon baay'een jiru isaaniin eegna jechuudha sagalee isaanii. Viidiyoo dhumaa tokko daawwadde walitti silaa kana miti anaaf kan nama silaa. Namichi kun cidha ta'uu qophii ta'uu garuu gadda cimaa keessa jira garuu baay'ee. Hordoftoota kiyya viidiyoo siif qabadde kana fakkaata akkatti bohaartan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanalii kanaa dhuftan subscribe gochuun dagatan mallattoo notification tuqaan si jechuu barbaada. Yeroo qabaattan koomentii barreessaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin gortanii nutti nagaan tura.